Ministeera Indaalaa fi nageenya yeroo ammaa kuni uummata keenya taa'eef ka'ee wallaalchisee dararaa jiru kuni waan nuuf hin malleef nu maluu waan hin qabne waan ta'eef namni kamiyyuu deeggarsa mormaa olii deeggaruun isnee qaamaanis yaadanis sagalee haa taanu jechuun uummata keenyaaf mata qaalii keenyaaf furmaatan ta'u namni kamiyyuu quba namatti qabuun dura ofii keetiin waan gootu gootee uummata kee cinaa dhaabachuutu fala sii galee sirba mormaa olii ragaduun Oromoo keenyaaf gatiin ta'u wal dhabuu fi walii galtee dhabuu keenyatu tolfachiisee kalees har'as dararaa jira mormi keenya citaa jira keessi keenya madaa jira keessatti gadi bu'aa jirra kanaaf walii galuutu fala walii gallaan namni kamiyyuu ummata bituu kana miti ummata safara mandara takkatti lakkaa'amu miti addunyaan hin danda'u waan ta'eef wal cinaa dhaabachuu wal quba qabaachuu gidduutti walii birmatu fala waan ta'eef kana siidhaama galatoomaa.